motummaan Chaayinaa Itoophiyaan kanaan duraayyuu maallaqa guddaa liqeeffatte dabalatan akka liqeessuu fedhii hin qabne dubbatee jira. Abi manaamaan lafaa ka'eeti bututtuu carqa warri federaala poolisiin uffatu sun xiqqoo daaraa fakkaatti beeytanii isii san xiqqoo tagama gurraattii wataadara fakkaattu naa godhaa jeejan xiqqoo haa ummanni na sodaatu yaa gawwa. Akkam jirtan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaalee guyyaa kanaaf qopheeffannee ka oduu ka odeeffannootii fi kamarii akkasumas sagantaa xiinxalaa har'aa isiniin gahuu fi kunoo dhufnee jirra mee gara oduu har'aa wantoota gurguddoo ta'anii irratti waa xiyyeeffannuti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ashama ana haa dhufuuti gara oduutti dabarraa hangafoota oduu isinitti hima. Hangafni oduu guddaan biyya Ethiopia irra dhufaa jirtu mootummaan Chaayinaa bulchiinsa Abiy Ahmed fuula dhoowwatee jira. Chaayinaan Itoophiyaan liqeeffatte kaffalaa waan hin jirree fi dabalataan hin liqeessuuf jettee liqee dhoowwattee jirti. Kisaaraan baankii Itoophiyaa galee jira. Itoophiyaan baankii maallaqa hin qabu. Feetan jaaladha, feetan dhiisa. Isaan ajandaa nu baasan. Abbaan gadaa muka gubbaan horee bu'e abaluun asiin seene laal akka isin ajandarraa ija kaafattan fedhan. Ajandaa keenyarraa maquun qabnu jechuudha. Maaliif akka nuti waa'ee isaanii maqaan kaafne, khasaaraa isaanii maqaan kaafne, human right ajjechaa isaan oofaa jiran qabsoo nuti huunee qabne tana akka nuti attentionarraa kaafannuuf ajandaa galgalaa ganama nu bocaa jiran. Ajandaa isaanii keessa akka hin seenne, dirree isaanii keessa akka hin seenne adara. Jabaadha laal injifannoo guddaadhaan deemaa jira. Nafxanyaan maqaa investimentii saamtee jirti. Baankiin shorteejii keessa jira. Baankiin maallaqa hin qabu. Baankiin maallaqa fixatee jira. Kanaaf arraan tana biitii rakkoo biraa keessa jirti. Biitii gungumaa jirti. Biitii jeequmsa keessa jirti. Kaadiree ilaalinaa adara namuu bilbilaatii na kijibsiisa. Bilbilaa na kijibsiisa. Hojjetaan mindaan qabu. Namni mindaa qabu har'a kaadiree qofa. Kaadireenuu akka durii miti itti qaqallattee jirti. Kana gubbaan ammallee kabira uniformii daaraa fakkaattu san ta poolisii federaalaa uniformii daaraa fakkaattu san carqa yookaan bututtuu poolisiin federaalaa uffatu san carqa daaraa fakkaattu daaraa harree daaraa keessa gangalattu fakkaattu san abiyoot kaasaa uummanaa man argee jaan hirribaa ka'ee dafaati bututtuu tana narraa jijjiiraa jeejaan carqa poolisiin federaalaa maaliif beeytanii waraana fakkeessuu barakkisa miskiina rabbi rakkatee bari'aamoo tachaggara ko sooyyoo hiikaa. Abi manaamaan lafaa ka'eeti bututtuu carqa warri federaala poolisiin uffatu sun xiqqoo daaraa fakkaatti beeytanii isii san xiqqoo tagama gurraattii wataadara fakkaattu naa godhaa jeejan xiqqoo haa ummanni na sodaatu yaa gawwa konka Oromoon taankii fi misaa'ilaa hin sodaattu unkaan nama ulee qabatee poolisa biyya teenyaa ka ulee qabatee gaabbinaa siseenee ka inuun deemisiin jedhu dhiisiiti taankii fi misaa'ila gaafa girnoof akkanatti ijoollee qeerroo afaanii qaban Oromoon gaafa sanuu qeerroon takkaan sodaanne arra dhiisaati huccuu sodaachuu dhiisaati. Maali wanni isaa kana isa baareessee huccuu poolisaa jijjiirsisu. Bar namichi buddame waan qabee gadhiisu wallaale baankii keessa maallaqni hin jiru hojjetaan ni gumguma xiqqoo hawaa qabu xiqqisho hawaa argachaa jiru kaadireedha. Hin jiru arra taayee dandaallee qarshii miliyoona 2 no more hin jiru amma qarshii miliyoona 3 qarshii miliyoona 2 gaabbinaa ifaa keessa kaa'ee wanni fanna raachise hin jiru amma booda hin jiru maallaqni sunis dhumatee jira amma dhumatte qoonqoo garatti kuttee jirti soo kanaafuu jara keenya khasaaraan biyya keessa jabaattee itti fufaa jirti warreen qeerroo biyya keessa jirtanii fi warri ala qeerroo wajji qindoominaan dalaynuus yookaan dalaydanis bifa itti ayyaana kana lukkuu takka qarshii 2,000 gurguramtu akkamiin neeyinaadha amma killeen takka akkami qarshii 30 neeyinaadha amma dubbin killeen qarshanii akkamitti 30 gurguramti yookaan akkamitti dhaabna kanarratti akka gaariitti irratti dalaguu qabna. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana liqee Chaayinaa kaffaluu dadhabuu rakkachaa jira. Biyya keessatti ammoo mindaa kaffaluu dadhabe gargaarsaa fi liqee biyyoonni lixaa kan akka Ameerikaa baankii addunyaatii fi gamtaan maallaqa addunyaa Itoophiyaa dhoowwatanii liqii biraatiin Chaayinaa irraa bakka buufachuu barbaada. Mootummaan Chaayinaa Itoophiyaan kanaan duraayyuu maallaqa guddaa liqeeffatte liqeen sun bilchaatee yookaan ammoo dhaldhalaa waan jiruufi dhala jalqaba sunii fi liqee sunnaa kaffalu malee mootummaan Itoophiyaa haala amma dinagdeen itti jirtu ka koronaa vaayirasii fi hokkarrii miidhee fi
akkasumas karaa dippiloomaasii daddaqaa jiru kanaani waan liqeeffate waan kaffaluu danda'u hin fakkaatu jechuudhaan dabalatan akka liqeessuu fedhii hin qabne dubbatee jira. Mootummaan Chaayinaa Itoophiyaa keessatti investimentii guddaa hojjechaa jira. Investimentiin hojjetu kun yoo nagaa fi tasgabbiin hin jiran wabii hin qabu. Kanaafuu investimentii dabalataa gara Itoophiyaa erguun na sodaachisaa jira. Mootummaan Chaayinaa misoomalee akka karaa riqichaa dirree xayyaaratii fi mineraala yookaan albuuda baasuu irratti bobba'aa. Kun hunduu yoo nagaan jiraatte misoomii jiraata yookaan ammoo wanti kun hunduu baduu danda'a. Paarkiin industirii magaalota adda addaa kan akka Adaamaa, Jimmaa, Hawaasaa, Finfinnee, Daseetu ijaarames kunis sodaachisaadha. Tasgabbii yoo hin jiraanne jechuudha. Mootummaan Chaayinaa dabalataanii Itoophiyaa fi maallaqa liqeessuu akka hin barbaanne turistoonni Chaayinaa akka gara Itoophiyaa dhufam jedhanii yaadan turistiin miiliyoonii 1 oli hokkaraa fi sodaa dhukkubaa koronaa vaayirasiif gara Itoophiyaa akka dhufaa hin jirretu dubbatama. Kun oduu guddaa tokko mootummaan Abiy Ahmed Ameerikaa irraa fuulaaf doolaarii kadhabe gara Chaayinaa fuuldeeffachuu barbaada. Chaayinaalleen ammoo dudditti garagaltee jirti jechuudha. Oduu biraatiin ammoo bilchiginnaan Adaamaatti walgahii godhatee walgahii kan gubbaatti Abiy Ahmed achitti argamuun miseensota bilchiginnaa olaanoo onnachiisee akkasumas warris jalatti buluutte eekamsiisee jira, sodaachisee jira. Akka inni jedhutti ammaan tana warra duraan sodaataman hunda manidhaatti dhaqne ka sodaataman garii ariine wanni tokkollee hin jiru filannoo kana guutumaa guututti deebina sodaa waan tokko hin qabaatina. Bara 2005 mallasaan Finfinnee gubbaatti qinajjiitiin akkan sodaachiste warri sun hiine achiin duubatti filannoo sullee haqne filannoo bira goone guutumaa guututti mo'anne amma wanni godhaa jirrullee filannoo itti aanu kan guutumaa guututti mo'anna warra filannoo irra nu sodaachisu hundaayyuu hiinee jirra jechuudhaan walgahii Adaamaa gubbaatti dubbatee warra bilchiginnaa olaanoo achi jiran onnachiise warri biraa ammoo ka mootummaa kanatti dhumanne keessoo kenna ka jiranii diinaa kanallee ofirraa qulqulleessina akkuma wayyaanii abaa'oo 5 fi misirra tarkaanfii fudhan warri kanallee irra tarkaanfii fudhannaa jedhee jira. Karaa biraatiin ammoo gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen boodattuu kaa'edhame gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Muhammad Siraajii gadhiifamee jira. Muhammad Siraajii irratti himataa fi ragaan tokkollee hin dhiyaanne abbaan alangaa himatii kun akka inni dheeratuuf gaafatullee maniidha bilisa baasee jira. Oduu gara biraatiin ammoo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa akka abbootii amantiitiin waliin agarree maniidha ajaja jira. Manii murtii mirgii warra ka heeraa ka abbootii amantii doktoroota filaaluu haa kabajamuuf jedhu ajajullee mootummaan Abiy waan kana hojii irra oolchuu hin barbaanne. Oduu Finfinneetiin ammoo waajjirri barnoota Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti manneen barumsa afaan Oromoo baratan sirna gadaa akka akaakuu tokkottuu fudhachuu deema kaa jette nafxanyoota biratti mormii guddaa kaasee jirti. Nafxanyoonni mootummaan Abiy Ahmed Finfinnee Oromoomsuu fi karoora qaba sirna gadaa barsiisuu jechuun olaantummaa Oromoo barsiisuudhaan yoo dur dhaabbatan warri Oromoo ammoo yeroo ammaan tanatti ajandaaleen gurguddoon Oromoo odoo jiranii bilchiginnaa waan xiqqoo kan darbattee fi gaafilee Oromoo gurguddoo dagachiisu waan taatee fi kanaaf xiyyeeffannaa kennuu hin qabnu jedhanii jiran. Yoo man barumsatti afaan Oromoo barsiisan gaariidha yoo ta'ullee baate gaafa Oromoon abbaa biyyummaa dhaabbate man barumsaa keessatti afaan Oromoo barsiisuu qofaa miti. Mootummaan Oromiyaatii fi Itoophiyaan sirna gadaa irratti dhaabbachuu deemti. Kanaaf wanni guddaan deeffachuu qabne Itoophiyaa yookaan Oromiyaa keenya dhaabbanne sirni gadaa keenya bakki isaa malu argamsiisu malee ajandaa bilchiginnaan of jaalachiisuu fi uumtee ittiin dibbee dhahaa jirtu yookaan hafarsitu kan irraa gurra cufachuu qabnaa jedhanii jiran. Poolisiin Finfinnee yookaan ammoo koomishiniin poolisii federaalii yuunifoormii isaa jijjiiree jira. Wanni inni jijjiiree fi yuunifoormiin kunini ammaan tana harka saamtuu hattuu fi yakkamtoota waan seente fi jedhee dubbatee mootummaan ammoo warri yaada kana irratti qeeqa dhiyeessanii hattuu saamtuu fi yakkamaanu poolisii federaalii mataa isaati. Kanaafuu koomishiniin kun jijjiirama fiduu barbaadee jennaan jijjiirama falaasama, jijjiirama hojmaataa, jijjiirama sirna seeraa guutumaa guututtuu fidanii haala poolisiin kun ittiin hojjetu jijjiiruu malee uniformii yookaan ammoo dullaa jijjiiruu wanni dhufaa hin jiru jijjiirama hundee qaba ka sirna guutumaa guututtuu jijjiiruu qabanii jedhanii dubbatanii. Oduu biraatiin ammoo muummichi ministeeraa fonqolcha bulchiinsa uummata naannoo kibbaatti godina Walaayitaa uummata Walaayitaa irratti godhe hayyootaa fi aktivistoonni Walaayitaa balaaleffatanii jiranii. Abiy Ahmed uummati Walaayitaa ofiin of bulchina jennaan bakka bu'aa isaa ka filate
bulchiinsa zoonitii fi uummattoota kibbaa keessa ari'ee jira. Warreen kanattu aaran uummata Walaayitaa wajjin dhaabbanna jechuudhaan miseensa biltsiginnaa keessa guutumaan guututti baanii jiranii. Abiy Ahmed boori gara Walaayitaa Sooddoo deema. Walaayitaa Sooddootu kan dhufu uummata jechuun kijibuu fi warri isa ajaja fudhachuu roorrisuu fi dhufa. Kanaafuu dhufaatiin Abiyyi kunin akka waan miira bara weerara Minilikii sun kan yaadachiisu wanni Abiyyi nu godhe waan Minilik Walaayitaa godhe. Kanaafuu dhufaatiin isaa dhufaatii mada seenaa Walaayitaa tuquu deemu sirna Minilikii sun ajjecha hidhaa reebicha saamicha garbummaa Minilik fide sun kan dura nu yaadachiisu waan taateef Abiy Ahmed biyya Walaayitaattu keessummaa gaarii miti keessummaa mada kenna seenaa nu yaadachiisu jechuudhaan aktivistoonni Walaayitaa barreessaa jiranii. Aktivistoonni Walaayitaa kun akka barreessanitti namni Walaayitaa mormii isa cimsee jira. Warri raayyaa ittisa biyyaa kan uummata Walaayitaa wajjin dhaabbatanillee waraana keessa aangoo gadhiisaa jiran jechuudhaan dubbachaa jiranii. Irreechi barana ni kabajama moo hin kabajamuun wanni beekame hin jiru. Mootummaan Oromoo yeroo kanatti walitti dhufte mormii gootii waan jedhuuni irreecha kana sababa koronaa vaayirasiitiin hambisuu barbaada. Abbaan Gadaa ka Tuulamaa Gobanaa Hoolaa Irreenso wanni fedhe taanan irreechi Finfinneetii fi ka Hora Arsadii Bushooftus ni kabajama. Rakkoo ammaan tana Oromiyaa keessa jiru ajjecha hidhaa fi itti gaafatamaan mootummaa Abiy Ahmediiti qabsaa'ota Oromoo manidhaa jiranii haa gadhiisuu jedhee dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo daqiiqaa 10 gadittu akka waadaa seenee oduu gabaabsee jira. Midhaan Itoophiyaan oomishti keessaa kuntaala miiliyoonii 3,500 oli awwaannisii barbadeessee jira. Awwaannisi miidhaa guddaa dhaqqabsee oomaan awwaannisaa kanattuu dabalatee ammoo mormiin ajjecha Hacaaluutii fi hidha Jawaar Mohammediitiin walitti qabatee dinagdee biyya baay'ee miidhee qaala'insi jireenya hamaattu Itoophiyaa keessatti dhalachaa jira. Qaala'insi jireenya kun ammoo sirna mootummaa kana baay'ee jeequu deema. Qaala'insi jireenya kun inni maali? Gatiin Itoophiyaa, maallaqni Itoophiyaa sharafni cabuu deema. Sharafa biyya alaatti argachaa hin jirtu Itoophiyaan. Tokkoffaa biyya alaatti dinagdeen baay'ee miidhame. Investimentiin biyya Afrikaa deema. Dhukkuba koronaa vaayirasii kanarraa kan ka'e akka malee hafee jira. Sababa hokkaraatii fi akka malee hafee jira. Kan kanaaf ka tahe namni ammaan tana biyyattuu investimentii godhuu barbaadu tokkolleen hin jiru. Kanaaf biyya Itoophiyaa keessatti wanni amma tahuutu jiru kunini waan akka malee biyya sodaachisuu dandayu waan akka malee biyya miidhuu danda'u jedhamee jira. Ameerikaan ammoo gargaarsa Itoophiyaa kennitu akka malee irraa murtee jirti. Gargaarsi Ameerikaan Itoophiyaa kennitu kun inni irraa muramuun rakkoo tokko baankiin addunyaa gargaarsi Itoophiyaaf kennu irraa muruun rakkoo biraati. IMFnis gargaarsa Itoophiyaaf kennu karoorfate innillee irraa muruutu dhagama. Rakkoo Itoophiyaa akka malee hammeessa gamtaan Awurooppaalleen gargaarsa Itoophiyaaf kennu ammattuu akka inni qabee jirutu dhagamee jira. Dinagdeen Itoophiyaa walama galii buna irraa argattu, galii jimaa irraa argattu, galii kuduraaf muduraa fi galii waan albuuda irraa argattu. Galiin kun hundinuyyuu ammaan tanattu galaa hin jiru. Karaan Jabuutii geessu yeroo hedduu cufamiinsi qunnamaa jira. Itoophiyaan poortii Jabuutii waan kaffaltu maallaqa dhabdee Jabuutiin jechuun persentii 60 irra naaboo itti kadhattee ji tokko ofirraa buutee turte kan namni odeessin jiru maddii oduu. Kan hundaayyuu Abiyyiitu jechuun Jabuutiin yeroo kanattu akka malee hanqina maallaqa hanqina doolaarii qabna. Kanaafuu irra nuu bu'aa jedhanii irra bu'anii sanittuu jira. Karaa biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa qunname ka dinagdee kunni hammaachaa deemutu dhagama. Chaayinaan jechuun liqii dabalataan kennuu hin barbaaddu. Itoophiyaan ka liqeeffatte kaffaluu hin dandeenye. Kanaaf hagi Itoophiyaan waan liqeeffatte kaffaltut maallaqa biraa hin liqeessinu jettee jirte. Wanni Itoophiyaa keessattuu invest gooneyyuu sodaa hedduutu jira. Qabeenyi Chaayinaa ka Itoophiyaa keessa miidhamuu danda'u nagaan hin jirre mootummaan nagaa buusu san gubbaattu haa xiyyeeffatu Chaayinaan jettee jirti. Malli mootummaan Itoophiyaa qabu takka lama. Maallaqa maxxansuu danda'a, maallaqa baay'isee maxxansuudha. Maallaqa baay'inaan maxxansuun ammoo birrii busheessuu deema. Birriin waraqatti haa bituu hin deemtu.
birriin ammaa gatiin qabdu birri dhibba qabaa eegee namni dhibba jechuun waraqatuma wanyaachuuf jechuun dhibbi siin ga'u shunkurtii kiiloo tokko bitachuuf birri dhibba barbaadda foon kiiloo tokko siin bitu birriin dhibba kanaaf birri gatii gad cabsi jechaan jirti faranjiin mootummaan Itoophiyaa birri gadi cabsu deema kun ammoo birri akka malee busheessu deema sun miidhama ta'uu fi qaba. Kanaan walittuu qabatee malli biraa ka Itoophiyaan godhuu dandeettu doolaarii jechuun gabayaan murteessu exchange rate waan jedhamutu jira baankilee dhuunfaa kun ammoo ta'ee jennaan hanqinni doolaarii hammeessuu danda'a maal jennaan doolaariin akkasumattuu hin galtu Itoophiyaan meeshaan ishiin biyyattuu ergiti xiqqaa waan taateef doolaariin biyyattuu waan akka malee hin galleef kun rakkoo qaba warri telefoon gubbaa jirtan eegaa dabareen isinii kennaa jira.